ديتك وراسك كسبون والله ما ديت والله إلا اسمه سديد كوي فرانك كنا كمان كنا كنا فرانك أبغى تانا فرانك ده أبغى تانا فرانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا فرتوتا شاشة بوندي كيسنو بغانا غنو جراتن غويا هراوانا دابريدو بومبي دو تتك قواني سين بيانير سومالي او جتمالي نيچالتو ayyaani tu achirratti birankii hojjete mucayyoo tokko mana xalabaati si baaseeraa fuutaayii jette ajjiin dhuguma se'ee caaltutti nimiini nan fuudha'een. kanarratti hojjechuuf deemte jedha. Akkuma argitan pirankii boombii dhoostuu pirankii kana eenyutu irra hojjetee ajjiirratti ummuu afnaantu irratti hojjete jedha. Maal jettee mucayyoo koontiraataa fuudhee si argee jira fuutaa jetteeni ajjiin illee een fuudha jedhee ergasii booda immoo ajjiin as garagaleetuma mucayyoon pirankii si godhaaranii jetteeni jenne mucayyoon sun jechaadha. Mucayyoo illee fiddee qopheesseerti dhugamaan jechaadha. Warri viidiyoo sana argitan mucayyoon barii ani kontiraata wayitu wadeen jiru pirankii sirriitti dalagaa jirti kaameraa laalee jetteennaan hajji rifatee as garagaleetti ayyaaniin boodar laqqan barduraayyuu kaameraa argee eeni fuudhaa dhossee caaltuu maal jedhee. Fuudhuu maatii miti warma fuuna garuu wanti maanagee amma ayyaanis gabbaatee jirti anaaf ishillee akkaamtuu timbiyaa istillee ni mini. Anis akkuma obboleetti obboleen keetiin qabaabeettee obboleessi siraan eetiin dhugaasitti mudeema. Ayyaa wanni waan akka kansi taasoo jirtee gadafuuf yaani birankii si godhu taasoo jirti. Birankii? Dhugaa birankii si godhu jirti wallaahi. Siinatti meeteeree nani mini akkuma namaan beeyna ta'e garteemi. Akkuma jiite afaan kee qabadhu itti waan isin jettu irrumaa foodha. Ani hedduu haasoo jirta. Kanaafuu haasonni biraa sirraan bahe jechuudha. Ati osoo jaartii qabdu akkamitti waliigalleettan jiyya nama? Waliigallee miti. Ambar wanta ujju kana hunda yeroo as naada wanta beeyta abdi dawali mana warra ayaan dim dhabu jinnaan ayaan bar pirankii sirriitti dalaguu itti naan jedhe kanaafuu akka pirankii itti dura quba qabaate kaameraan meeshaa dhufatee jirta amma kanaafuu abdi waa hunda natti abdi quba qabu pirankii asirratti dalaguu deemu laa abdi naa himee jira abdi waa hunda pirankii si godhuu hindi waan uuma argitan haasa'inii naan jedhee jira abdi naa himee angaruu ittiin himne inni kaameraa argee dhabaate isaa rabbiitu wali beekachaa akkas jedheeti piraankicha afaalessee jira caaltuunis aarteen jirtu ammoo ajjiin mana jiru sa'aatii inni dhufu kaameraa dhuffannee jechaadha maali waan akkana daladda anillee caaltuu gargaaree jedhaan caaltuun illee jettiin waan inni jedhu ni ilaalti inshaallah caaltuun ajjiirratti daladdee deemtee yoo rabbi jedhechaadha inshaallah afnaan hin birallee deemtee mee caaltuu jaartee ajjiitii wanna barsiisi situ jaarsa kiyya fuudharamete isii irratti illee hojjechuu barbaaddi garuu isii irratti hojjetin hin dura hajji irratti hojjannaa hajji nama mana jiru bahee jira sa'aatiin dhuu kaameraa simaa dhufanne anillee aare caaltuun illee aarte qiyaamaatti buusuuf deemna jedhan gadhuma sagantaa kennaan hordofaan affeerraa kenna. Warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa warri jibbitan immoo yaada keessan karaa koomentiitiin nuu haa isiniin jenna. Gara biraatiin illee jechaadha kabajamtoota furtuuta keenya akkaataa isinii waan hin himnee fi deebi'eeti isinii himuudhaa fi maal goona caaltuu jechaadha. Ati manuma kan keeteetta innis yoo dhufe achuma haa dhufu. Anas si waamee ka'ee yookaan isa waamee ka'eeti ati akka inni nurratti hin beekne booda akkasitti caaltuullee ana waamaa hajjiillee anumatu waamachaadha akka nurratti beekuu hin dandeenyetti. Haala salphaasaniin pirankii hojjannaan garuu caaltuu akka inni mana seeneen baay'een dubbisineeti. Salaam alaikum wanni jedhe lee beekaatu waan jedhe si yookaan telefoona hoo inni salaam alaikum jedhe qufa ifa waan adda addaati aarii jalaa waan akka dubbatiin akka nama aareeruu fuula kan kennaniif jenna. Hanga dhuma sagantaa kennaa nu hordofaan affeerraa kenna. Haji, 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 kotu, Haji, kotu, Mama galambi koti, shantate uldu kademti, Mama galambi koti. Rufins. Huh? Mal. Kota. Mal tu apa rufu dia? Hey. Mal terus terkar. Hah? Mal terus ter. Mana kerambula dia kayak cik kerambula tu tu.
Nama akkam godhansa? Ma. Nama fedhe hojjetee yeroo hundaa koo garuma akkas hojjettisa. Waan fedhe hojjetee? Koma akkas taataati. Maal ta'e? Laa maaliif caaltuu irratti dubartii biraallee fuudhuufi? Eenyu sin jedhamu? Abboo wantaan irraa seenaa kaayanii. Laa ati ani riyyaa. Ana wallahi dhageeffadhu wabdi an qaltee kana jedhatu wallahi. Qal'aatti jira. Wallahi ani riyyaa keetti amis. dhageeffadhu abboo. Suuta haasa illee maa. Dhageeffadhu. Amma mee maal? Mujoomma ertee. Kalaas tamaan qoota. Kalas maaru margite maa namaa ulaju. Laa ati eenyu waliin jirtame hiriyyaa tamtee dabara. Caaltuu mandaanaa himi. Tarugaa hayya. Maal abboo ati maaltu fayyaa qabdu? Amma itti bochisaa oolu. Eessa oolteeti? Eessa oolteeti? Ati maa mucayyoo bochisaa oolu. Eenyu bochisa? Wallaahi wanti kan kee uumaa jabaa dhufa. Eenyu bochisa nama? Caaltuu. Koma tabraallee fuudhuu danda'a. Anmoo? Eenyu sin jedhe? Eenyu sin jedhe? Abboo si fayyaa qabdan walla. Yaa gata atamma kanaan naan ta'u maal? Anaa hirriba rufiitu kanaaf mana naamte. Caaltuu. Caaltuu. Kootu. Gattaa boo. Akkasii gattaa. Asumaan ta'e jaaltu. Akkam jalaasii. Mee hajji nutti himi. Yaaki maal sitti bitaa? Maal sitti? Laa mee maaliin mucayyoo boochistaa natti ni jedhe ta dhugaa wanti hunduu ifa tolti. Caaltuu irratti jaartii biraa fuudhuuf deemtamu maa? Abdii eenyu gaafadhu siin jedhe. Ansitti hime malee isa gaafadhu siin jedheera. Laa dhiisii dhugaaf dhara adda baafannaa. Jechuun dhugaaf Inni dharallee. kun hojii isaati waan ta'eef isan gaafatin sitti hime malee gaafadhu siin hin jenne. Maaliif Gaafadhu ta'a? siin hin jenne. Asoolee sintu maal? Maal itti viidiyoo hojjetan? Laa asoolee sintu maal? Akka ati biraa fuudhuuf deemtu kaabboo nu arge yuutuubii irratti viidiyoo. Yuutuubii maal? Ummoofnaan jaartii siif deemu itti kontiraata si baastee si fuudhuufi caaltutti ni fuudhan jenneen. Yaaki si namni qalbii faase namni taphaafi. Taphaafi fi dhageeffadhu taphaaf namni kaameraa dhosseeti yaada garaa isaa keessa jiru haasa. Uumaan. Uumama taphaa namni haasee dhageeffadhu qaba. Waasiidhaa wanni taphatanii Umargitan haasaan eebbidha. Laa maaliin mucayyoon haaraa jirtiin akkasiin godhanii abbaa wajji maal taat ani riyyaa keetii miti dhattee ayyaani wajjiin achitti ayyaani dhattu anattoo dhufte maa yoo ana dhufte ana na gaafate maal Atamma kanaan hadda yaada garaa qabdu idduma hunda deemteetuma albaatu ani riyyaa kan kee tokkoo miti ajaa'ibu Atamma kanaan naamte. la anatti nimtu wedhe La kanumaa mana. kanaafiyyuu miti ati fuudhuu miti shantamallee fuudhu ani wanni na galche hin jiru yoo caaltuun si eeyyamte 500 illee fuudhu ani wanni na gahe hin jiru garuu haga idduma argitetti deemteetuma ani ta biraa fuudhaa caaltuutti niminiiti jettee gara biraa deemtee albaatu ana hiriyaa kan keetitti yoo himte maal Hin dhageessama miti yaaki uumaan xixiqqoo tana olii gadi mata baadhatanii yaaki gandaraan hin deeman ati. Uummafunaan yoo taate si barbaada si taajame kootu naan jettee na yaamte malee jaartii si fuudha jettee na yaamne. Duuba namni yoo sitta jama jettee si waamtee mere maali ka sitta jamte birrii sirraa liqeeffachuu barbaadde namni yoo birrii sirraa liqeeffachuu barbaadde natti Samisii gaafate. viidiyoo irratti birrii sirraa liqaa barbaadamaa hin jenne viidiyoo irratti sitta jama jettee tuma mariin si waamtee mere akkuma caaltuun naan jette caaltuun dhugaa naan jette birrii si bilbilteeti sitta jamaa kootu siin jette hidhatte wanni an sitta jameef situu jaartii barbaada akkana kunoo mucayyoo kontiraata baate si fuudhaa jennaan meetirii jirti caaltutti miti anin fuudhan jette moo jenne jette moo jenne qalbii baate an taphaaf jedha malee. yeroo taphaaf jirtu sun kaameraa argaa taate argitee kaameraa taphaaf kaameraa argaa taate kaameraan dhokatee jira xayyibiin fuudhuu jaartii qabaan fuudhuu maan jedhin maan jedhin Maal masri galkan kana waan akkam. maatiin mana kiyya teettee bu'aa jirti Maal kalaas wanni narra inni fuudhuun maan narraa dhaabee jette Nan taphattu. si maaltu si nan gaafatu.
Maaltu si hiisisaa? Nan gaafattu natti himi. Maaliif si qofa caaltuun dubbatti waliin dubbatini kun? Wanni caaltuu hiisise maali? Ati si mari'atteerta yeroo akka jettu yeroo caaltuu dhossee fuudha jettu san caaltuu mari'atteerta? Maamnatti himirree. Yaa akki akkuma taphaa taasise malee fuudhuuf miti obboleessi fuudhuu osoo barbaade hagama wanni ta'u maal jedhu. Uumama fanaan himaa akkasii jedhu. Yaani namni bakka takka dhaqee waallee dubbachuu hin danda'u jechuun immoo maali amma yaadni keessa. Isaan kanaan naan dini mana. Amma kun xiqqoodha amma nu hamilee keellee kutuufi miti caaltuun lakkinaan jette haa fuudhu rakkoon hin jiruuti ana gadhiisee haa fuudhu jetteertu maa rakkoon hin jiru. Isaan wal gadhiistanii anan qabduu bakka seeraa qabdii namni addanaa baasu anaa miti. Amma hundaafuyyuu ati yaadni kan keenii maali amma taama ogummaa Firaansii argite san fuudhuu fi walii galtammoo galle. Yaa kisa ogummaa Firaan si argite kanaan jechuun ofii fuudhuu feetaa been ogummaa Firaan biraan si geessa. Yeroo irraas qabee been si geessa ani hin barbaadu. Maal feeta? Isin maa akkasiin jirre? Isin waan jedhee jechuu baadhee kun isin abujju. Garuu mucoo ogummaa Firaan bira jirti fuuta kanaa jettu ani furee si gaafadhe yoo fuudhuu barbaadde ogummaa Firaan bira amma deemniti yoo barbaadde fuudhame. Sanboota dubbii biraa fedhamu. Maaltu sodachiisanii? Akkamii uumaa argitan? Laa mucayyoon booda. Jaalatanatti fakkaata. Uumaa argitan maaliif asufta? Atummaa usafaan dhiite akka ulaatiin kas hin buune. Wallaahi mee dhiiti. Wallaahi illee asumaan si dhiiti. Maali akka uumantaanii garaati waan ganda jibburu mana nu galtan isinillee maal manne kana. Ati bara iddoo marga. Eebboo iddoo argitee maal? Dhala marga yoo si jala qabaate. Dhala marga ni fuudha. Ni fuudha. Lakkin ta'uun hin jiru sibiil. Kamii eenyu fuudha sin jedhu? Naafidee eenyu fuudha sin jedhu beeka? Moo maali? Maqaanaa balleessu maa fiidanii isin abbaa? Garuu ammaan boodati waan akkanatti hin deebiin. Deemee haake. Kalaas piraankii yuusira hojjetani piraankiin sun bataadha jaartitiyaa waliin na oofaati. Dhiisaa jetteeni diraama piraankii sangatiin dhiisinaa jettee. Eenyu dhumma fulan immoo jedhanii hidda gadhiiftan. Caaltuu watamma dhiisiiti dhugaa qabda. Gaafuma inni manaan gayate. Anillee ragaa si bahee mana seeraa danda'ee akka nagaan gasi hiiku goona. Atamma wanni si boochisu illee jiru halkanii guyyaa hojii kan kee deebiti hojii kan kee dalagan akkuma duraatti jechaadha. Kalaas waan naan jetti san illee hundaa dhiisoo horre. Abboon ka jedhu isin uummanni magaalaa kanaa kun ana caaltu dirqiin gurra qabdanii addaan harkisuu eddamoo ka jedhu ana ajaa'iba roora. Bakkuma isin akkasatti caalaa bakkuma isin inyaanni maal godhatan jedhu. Deemi gara caaltu gara kalaas dhiisii deemi. Wamti gaafa wanni akkana uumame anuu arge anuu si magaalaa sammaan booda anas cinaa. Ati dura maan gaafa ndee deemi waliin hundi dubbatti. Olii gatiin tuma argite. Ati na gaafattee attaa dura? Yeroo nan jaaladha nan fudhatu na gaafattee? Ma eenyu? Isi gaafattee? Yeroo ammaa finaan akkasiin jettu koo caaltu bilbilee gaafadha jettee? Maal gaafadhu ammaa finaan? Kanaas maa si gaafattee? Erga akkas na kanaas maa si gaafattee? Dhugaan fuudhaara. Dhugaan fuudhu jira. Namni hin taphatu. Dhugaan fuudhu jira tapha waasisee tamoo dhokke. Daa'imuma matteetu wanta wanta gaddeemte. Deemi caaltu mana keetti gadi nagaa jira. Uummanni akkana. Atama kanaan na yaamte maal? Deema boo bilbilinaa baadagummaa akkana kana dhaaba boo maa si jetti wanti hin gifiidhaa cubbuu miti yaa'u. Wanti tummaa si jetti akkana ilmaan gajjisiisaa akkanatti wanti kana jiraachisa. Ilmaan dhiiga hubattu. Laa amma nu dhagaa dhageeffannu sun sagalee qabatu. Abbaa sagalee qabadhu maal yoo dhiigaa buutu yoo adda bara dhageeffadha boo. Ansiifisii irraa dantaa qaba boo. Sinaafisii irraa dantaa qabu si jira. Yoo boote yoo adda bara hojjedhe jira. Anu dabaluu hojjedhe yaa. As lambarta namni daba fedhee yoo hojjete hin beeku. Namni yoo daba hojjete namarraa bara. Namatu yoo waan akkanaa daba hojjete irraa deema. Ati dabaa miti waan feetee yoo hojjete nama irraa deemu miti. Amma waa isiin nu bira jirti. Isiin mistira kanaa yoo baaftee nan himatte ollaadha nama waliin nyaatanii dhuganii hiriyaa kee tettee boo'aa himmaa akkana gacoobsaan ati maal aruusita? Tamam, isi dhageeffata bahuu isii malee maal akka isiin taate beektaa? Hubattee argitee isin sitti himteemi. Tamam, isin caaltuu dhufte sitti himteemi. Afoo dhageeffadhu sitti himteemi. Erga isin sitti himte maaliif anaaf isii wal bira nu gaafata? Kopha maana yaamtee maaliif akkas godhi maana jenna? Yani atam anaaf isii waliin nu araarsu maatu nu baatu? La akkasii miti kophattillee si gaafadha jedhee. Dhageeffadhu quoi kophattillee si gaafadha jedhee. Isii nama waan naan jette akka ati nan gargaarellee hin beekaa akka ati hiriyaa kan kee ajjii gargaartu ni beekaa. Dhagee abdiinillee dhagee maa jedhanii sitti hime malee waan haaqootaa fi miti naan jette akka an si gaafadhe gurri isii haadha goomaaf. Kanumaas yoo amina ga'an ture. Anaaf siifisii yoo baraatan boollatee naaf cinqii. Sagalee mattee yoo dhageette maal jette?
haadha geetu. Sagalee mucattiin waasaappiin si ergite hoo dhageettoo kana bira jiru. Haadha geetu. Kana bira jiru ka'atiin si jaaladhaa lubbuutiyaa jetteenoo mucattiidhaan jettee jirtu. Hin jenne. Hin jenne. Hin jenne Kootu. yoo jedhee jiraadhe sagalee agarsiisa. Kootu caaltu. Caaltu. Kootu jettilee. Kootu deemni. Kootu sagalee mootii dhageeffadhu qaba. Wakkatiin jedhin kootu waajjira tolkitee wakkati. Laali mee kijiboo waan ofii ban lubbuutiyaa burmalee iftaa wal fuunadee sagalee ergeefi. Kootu. Kootaa gurra kan keefoo si dhageessana. Sirumaan dhageeffadha. Haa dhageeffadhu kootu. Sirumaan dhageeffadha. Ilaalaa rakkitee namni bakka wanni isa wannaa jedhanii jiru. Wakkatee bakka wanni godhamaa. Haa kun sagalee ilaali. Siibar achi nageetu. Sagalee nageeffatu. Sagalee mootii ergi. Lubbuutiyaa si jaaladhaa ayyaan hinuu dhiisi ayyaan tuu hininnu dhossee mana kireessee si kaa jette moo hin jenne. Ati sagalee ergiteefi. Kun sagalee nu bira rakkoo dhageeffatu. Garuu kijibdanii sagalee kan sagaleen kun amna isin himera yaa wayda kun. Silli asumaan eede wanna kan jira bisi dabarsa. Dhageeffatu sagalee dhageeffatu. Sagalee jaaltu. Sagalee yaaddu biraan kisi godhaa. Nyaati biraan kana moo ta'u. Abba gata abba maal biraan kana maal jira. Oi biraan kana maal kana. Biraan abba gata na biraan. Deh abba gata na biraan. Biraan biasa. Kabajamtoota furdootaa keenya ajiin xiqqoon irraa aaree jira. Susubannee viidiyoo kana yoo tole jedhama gadhiifannaa warri viidiyoo kana jaalataniiti. Kan tuqaas ni jenna. Hajji eeyyama goosiif nu malee gadi hin dhiibnu sin jenna xiqqoo aaree jira. Baay'ee arrabsinillee baay'ee rifachiisna na fakkaata. Kanas hin jenna. Galatooma ulfaadha.